keessummaa namaan tanatti aantu akkuma beektan fuuluma sarara ni beektanii munni barbaachisaa kunoo isa hin barbaachisu jechuun obboleessa keenya Yaasiin Oroodhaati Ciid Mubaarak. Waaleyna waaleykum taqabbalnaa minnaa waminkum akkanuma jaanii. Saalih alaamaan ayyee akkuma hanqisee dura jeeqa gaafii abba lama sadi takkaan si gaafadha kabadaasa qaburraa eegala kabadaasa hin qabnerraa eegala. Kafeetirraa eegala. Ani federraa hin eegala ayyee kabadaasa hin qabnerraa hin eegala takkaa fi takka walitti dhufee sadi qa ta'u. Takkaa fi takka walitti dhufee sadi ta'u. Silaa takka ida'u takkaa lama beekame namni garuu takka ida'u takkaa sadii bakka itti ta'u. Sumsuma. Sumsumni bara dhagaa abba sadiimi takka. Jechuun wanni inni godhu waa takka. Waan godhu hin jenne bakka kallattumaan takka ida'u takkaa sadii. Wallaahi hin beekne. Wallaahi hin beekne kanatti haasanii. Maali sila? Ayyaa deebisaan booda irra gama dhumaa irratti. Itti aansuudhaan gara gaafii badhaasa qabduutti ni dabarsi. Morma kee kanaa ol qaamolee namaa jiran keessaa yeroo afaan Oromootiin yaamame qubee aarraa kan eegalu abbaa 10 qarshii 1000 badhaasa qabda. Mormumaa ol fakkeenyaaf amma afaan arraba jettee itti fufta. A'aa jettee abbaa 10 miti qarshii 1000 sagallee miti garuu badhaasni hin jiru. 10 jira garuu? Ni jira wallaahi ni jira. Okay, arraba? Akka? Adda? Lama. Okay, adda. Addaami? Adda lama. Asii olii? Asuma ol ni ta'a. Areeda? Areeda sadii jabaatti ayyee. Areeda. Come on, hin jiru 10 hin jiru. Ni jira. Yaa sani jira. Sadii ko ayat sadii mte namni baran ka jaato ballee himee. Arraba, adda, areeda. Maali wanni bira? Inni sirrii jira hin jiru faa. Hin jiru ana masirra meeqaan arguu jiru. Okay, mee maal shan waayoo naa himte gartee waan asii olii ka jiru chiboodoona dhibbisha siimee kanneen. Hai shan waayoo siimee immoo fakkeenyaaf arraba takka afaan lama areeda sadii adda afur a'oo 5 itti guuttadhu a'oo 5 waan mul'atu himi kan hadhoo kana ta'e. Ayyee ama jaazii godhu. Okay. Silaa akkana naan jette kaa bareedaa ture. Akkam inni amma. Okay. Ayyee arraba. Ilkee. No ilkee. Arraba. Afaan. Areeda. A'oo. Amparroo. Ayyee. Amparroo. Okay. Amna tanaan kudhan numa dheetaa garuu. Numaan dagaa? Abdii kutachuu qabda. Kutadda. Ayyoo gara ta'u gaafii takkamoo mee faayidaan iddi faayidaa ni qabdi? Iddi akka gaarii faayidaa qabdi. Ayyee mee faayidaa idaa abba afur nuyi. Okay, faayidaa idaa tokkoffaa guyyaa boruu idaa soomana soomantu diliinati waggaa dabarte daleeyde hanga waggaa dhuftutti sirraa qaba. Kalammada ammaasi yoo ijoollee taate uffata bitattee mataa jala bulfachuu. Kalammada ammaasi kan sadaffaadha nama waan qabnelleen yookaan kaan ammoo hiyyeessilleen hawaan harkanne guyyaa kana itti gammada maaliif warri duraan foon nyaachuu turellee akkuma nyaatu jiraate warri duraan foon hin nyaanne yookaan kaan ammoo haa agabuu buluuf kaan waan harkalleen guyyaa kana hedduu takka jechuun harkallee urgeeffata nyaataas ni nyaata guyyaa hiyyeessa itti gargaaranii guyyaa rakkataa itti gargaaranii guyyaan kun guyyaa addaati guyyaa gammachuuti guyyaa firrii ol bira dhufu guyyaa tujjaaraa fi abbaan qabuu fi abbaan hin qabnes akka fedhe ta'us walqixaate kaysaa yoonii fi dhiqatallee yoonii fi uffata hin bitatanillee kaduraan jirullee yoo kan dhiqatu taate isaan hundinuu babbareedanii guyyaa jiranii guyyaa salphii takkana salaatanii guyyaa namni itti wal hin caalle guyyaa namni itti walqixaatu jechuudha akka guyyaa dirree qiyamaatti. Ayyee galatoon galfadhu gaafii takka kadhuma mee ijoollee yuutuubaroota takkaa'u tiktookoroota amma lafaa ol kaa jiru kan intarviiyuu kana nama gaggaafatee waan garaagaraa hojii eegale kana maal dhaamtaaf?
Dhiisaa waan akkanaaf irraa jettan makuun. No. Wanni dhiisuu qabu hin jirtu. Wanni fakkeenyaaf wanni isin gaafa jirtu waa nama barsiisu. Tokkoffaa ilmi namaa gisee dhalatu qaama qullaa dhalata. Nutis gaafa yuutuubee eegallu zeeroo irraa eegalle har'a garuu bakka guddaa jirra. Isinis jabaadhaa. Waan bareedduu dalaynaan waan nama isin hordofuu harkattanii abdii muruu qabdanii namni abdii muruu nama du'e jechuudha. Saniifuu jabaadhaa. Ayyaas wani yuutuuba kiyyaa fi tiktook kiyyaa Ibrahim Abdulmaalik Jaama foloo kanaa godhani. Okay, saniifuu Ibrahim Abdulmaalik Jaama foloo godhaa, subscribe godhaa. Atillee linkiin irratti ergi sheerniin godhaa. Hordoftoonni waa inni oolole subscribe haa. Galata. Godhanatti hin minimaa.